لا. تمام دقي برا ست يعني وان جيري لما اللي تجلي ان جيري بكم مو بري فم وجي بري ستيتي وجينا سويت سكرينشوت كوري جتاني سكرينشوت سني قولا اما اللي انا ردي بيجلا عبرت يو اني بقلبي وان تكتي سن ايش amma جدي سجلتي amma دقا nu garsiisi مجرتيمي amma nu garsiisi doktora Eenyu guddaa dhaga'ama saba sagaleen kanaaf keenya. waggaa dhibbi torba chaanatti barate kana maqaan balleessite tana amma nu dhugarri asirratti agarsiisi. kuno barreeffamaan keessan si barreesse maariyyee si fuudha lubbuu tiyya kaayiroo si fidadha naan jedhe jettee miti walii galleemi waan irratti walii galle wal jala jannatan iskiriinshot godhi asirratti garsiisi mi haasee hafuudhu dadhabu sadaqallee sitti kadhee si jiraachisu. Kunoo si fuudhee jira. Jabaadhu nutti agarsiisi carraa kanatti fayyadamee yoo dhugaa qabaadhu. Maa rakkoo qaba kummaa? Nama akkuma fuuldura saalfachiisi doktora. Na saalfachiisi wallahi na saalfachiisi ol baasi. Antee doktor immoo ati Doktor, carraan nu kenna takka? Ana isi Maa baati sila agarsiisi. Carraan nu kenna? Ana haasa. سجلتي دقا telefoona Ya ofirraa doktor, amma dubbiin amma akkasiin jettu san shuutii maal osoo hin ta'in mucattiin daandii itti si jaalatu barbaada jirti beektaa akka hubadhe tamma akka argetti tooftan akkanaa hin jira beektaa kun amma akka akkatti naahi. ati fahamuu dadhabde amma odoona taate qaata fahamee ol galchaa beektaa. Faaraa bar Dubbii fahamuu dadhabuuti malee mucattii icciitii wayiitillee haasaa wayiitillee qabdanii hin beeksisa namni icciitii qabu maal godhaa gubbaa kanarratti booyaa miti jalaa walii mataa beektaa. Mucattii fahamatti bakka fahamiti ol galchi qaama seenaa gootaa daggami maal goonni kan dura seenaa hojjete isin agarsiise. Ayisuusii lama godhadha. maqaan abbaa kiyyaatti Bakka isuusii lama godhadha akka ta'u kana nasitti hima. Di dhugaa rabbi shira nurratti oofartan kana dhaabaa wallaahi nu haga ammaa takkitti hidhamne akkana biddilimsii marannee ciciifna obboleesso makiinaa lama oofnaa kana dhaabaa dhugaa shira nurratti sare ati dhiira miti kaas bootu aslitti dhaqiitanuma gaggaabi nurra. Koi. Seenaa gaafii gaafadhaa Amma sulluqaa galgallana dhageeffadhu. kaayyoon isii yoo kaayiroo dhufuu taate faayila isiin attaasoo uffattu. Jaarsasii bakkoonni dalagu beeka. dhaga'i sabakaa kiyyaa namni reef dubbatu jirtu tamaam dhaga'i ani ammallee keessa hin deebine qabeenya kiyya hanga umrii tiyya dhaladhee guddadhee inkin waggaa 7 ta'anki waggaa 8 ta'anki waggaa 6 sanii ol ta'a san haga as keessa jiru anaa fi rabbii warra kiyya beeka توري أصلي سيمان أما اللي والله أنا أصلي لبوت يسيف كنا والله ربي نشاهدي بريمتي أتبري بربادمتي أنا نفسي يسيف كنا نفسي Sena waasitti mu سأجلس إيه Daa birrii asliin hin barbaadan. kan akka dhiira biraa kana dhodhoo isaan beeku beekta. Hawaasa birrii kee kaapitaalli kee guddaa himaa deemtu ijaaran hin seenaa deemaa namni sagalgadal gareetii fa'a galu kun naan galu igala ijoollee baadiyyaati. Amma ati yoo birrii guddaa wayii qabaattee birrii tan maqaa kiyyatti beeksisu taate bijaalachuun birrii miti mana dhaga'i birrii miti mana qabdi qo'a. birrii miti mana milee Abboo mucattii jala naa seenaa qoy. Abboo mucattii Seenaa jaalalaa dubbadhu. qabamte jala kaasa kun kamini gurra qabee gaddarba eenyu inni. Abdurashiidii san. dhaga'i asii abbaa seenaa bonaa kiyya birrii miti ani mana miliyoona tokko tuqaa sagal hin bitame har'aa miti min zamaana waan waggaa tokko adaamatti bitadhe maqaa kiyya waa hunda geeffame qaba isaanis maqaa kee irra si jijjiiruu barbaadde birrillee waan akkaawuntii kiyya irraa qabu hunda si jijjiira si gala Allahu biyya Akbar. abbaa keessatti ani qalditti laffa'eetiin fuura xuruurradheen finne shinti beeti arabaa akka fidee fi ani jireenya kiyya nama jaaladhu wajjin dhaga'i asli nama jaaladhu wajji bultii jaaladhee ilmee gaggaarii irraa argadhee jiruu gaarii laayivii gaarii kara keerii irratti ilmaan tiyya diinii irratti guddisee du'a jecha yaada'ani si galee Akka firii seenaa jaamanu Sagaleen qabatee jedhama. mirgi biyyoo eegamu qaba. Mucattiin mana kaartaa filaanii sagaleen tiyya dhaga'umu jirti asli
dhagamaa jirti kun ijoollee deeggaraa jiran hundi ka wanno keessi ka farsoon jedhulle kaayiroo deemna wajjin geesse gise sanitti wal isin jala fakkaate malee ani osoo isatti nimne kaayiroo deemuuf baasaboora qaba isin agarsiisaa tura kushina keessaa bahe no baasaboora isin agarsiisa akkisi miti wallahi ani la kijiba namni kijibu kanaa miti Wallahi Dr. Shuluka Ajizi. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa. Ijoolleen Suudii lakkoofsa tokko naa barreessa Shulukaa galgala naan ajjeefna. Way seenaa koo qabeenya kana gara kana qabattee bakka malee seenuun kee na gaddisiisa dhugaa rabbi. Wallahi dogo bakka taale seente. Sila Hamza fi Reedi bira galuu qabdi wartuni. namni jala teettanii na dawwaltan narratti hin dawwalina namni jala teettanii irratti dawwaltan narratti hin dawwalina isinii himee jira isii agarsiisa asli turu viidiyoo bana ani baasaboora waa hunda kennee geeffadhee kaayiroo akka haati kaatee osoo namatti nimi piraanki gootee deemsisan agartee miti sagaleen tiyya dhagahamti Dhagahamti bareedduu koo haasa'e. Rakkise. Qashtiyyee neetworkiidha. Jaartiree dillee nu fuudhetti siin miliyoona lamaa mana biteennaani. Waay. Seenaa waa'ee mana haasawii waa'ee mana haasawii waa'ee kana soina wama biraa himat wama biraa akkuma reediin jedhe bakka malee. Doktor deebite ammoo isaa deebite. Ani kan nuti qoy reedi faasli walitti fakkaatanii dhuguma isa. Mujaddiin dogongoruu noortu. Dhage dogongoraan jirtanii. Yaa. Yaa salaam. Deemuuf qophiirra jira jechuun sinigalee inki jibdaa namni jettan jechuun warra zala teettan inki jibdaa jettan. Siis jirraa jedhani maashaallah. Bismillah. Haasati seenaayyee habibti. Kanaaf ani intala waan jettee raga dhaabattu intala piraankii barbaaddu miti warri piraankiidha seenuun piraankii gooti jettanii. Dhagahamaa jira seenaa. Si dhagaara anuma si dhagaara. Warri na dhaggeeffadhu eekkes warri piraankidha jettanii ani piraankii miti asli dhugaan jaaladhe dhugaan wajjin haasa'u jira dhugaan lubbuuti isaaf kenna ilma dignati ilma leencati ilma arsiiti arsoomni qorsooma asli yoo argadde ani asli dhiisatiiti ummaa isa deette galata galfatu barbaada wallahi laazim wallahi wa rabbil kaaba jechuudha maaliif yoo jettan isa haadha isa deette addunyaa tanarratti isa qopheessitee eega qopheessitee geessitellee sagalee tiyya dhagahamu jirti. Inda dhagahama habibti abshirin dhagaa. Eega addunyaa tanarratti deettee qopheessitellee maqaa asli jedhu isii baaftee fi mindaa tiyya waan ji'a takka asirraa yoo jiraatan haadha fi abbaan kee ergee fi akka isaan roomaantikii godhan. Roomaantikii. Abboo ittiin dawwalina laa ilaaha illallah maatti dawwalan. Abbaan jiru manni maakina nutti walalam sodaadha. Maaliif akkas iddoo jette waan jaalala nama jaalatu beeka wal jaalatanii wal fuudhanii wal jaalatanii isin argatanii kana waan ta'e. Roomaantikii maalis beeka kurraasii ibsanna nu ifaan hin jiru ganda kenna. Maaluma taana wada. Anaaf si tokko waan ta'eef maatiin kennaa hojjetanii dhiisi doktoritti himna lakkoofsa warra kenna. Reedi sagalee isi dhagaan jiru sin dhaga'u jirtani.
Mute ra jirtinis. Wallahi Networkii dha. reedii gosaa jirtan kana. Anaafas liin tokko waayidha dhaggeeffadhaa wanti Oromoon baruu qabu. Anaafas liin garaagarummaa takka hin qabnu. Jireenyi keenya tokko, oolmaan keenya tokko. Abbaan manaa isiin na jaalata, isiin na jaalatti gisee inni mana hin jirre bakka na fuudhii maaliidhaan jettu taasisa jalaa na waan jedhuuf malee akka jaarsa ofii jalaa bayanii si jaaladha of ajjeesa jedhan kana maali anna jaaladhu siin jedhe malee jaarsa kee jibbi siin hin jenne seenaa kwaan ustaas ta'ee raama maqaana balleessa maan naan jedha karaamammaan jaarsa kee miskiintichisaniitu inni feemasii miti sagaleen qabu hordoftoota qabu jettee miskiintichis jaala tura utaaltee tiriin baqataa kaayiroo kataa ofiitti waa nyaatee buluun qabne jaalatta haftaamii riyaalan dalaguu dhiifte. Asli dhagaisi himaanii guddaa isaallee barbaadu akka waan onneen tun bakka na dhoo iddoon na dhukkubu jira si gala ani haasaa guddaan barbaadu ani si jaaladha akka itti si jaaladhu bakka itti si argadhu natu beeka na jaalatta tana qofa barbaada wanti ani nama irratti illee bahee ibsadhee fi dhalaan artii kabajaa qabdi dhalaan artii dubbatti bareeddi Seenaa koi. Reefi aslii wajji inni illee na jaalattee jira. Waa tokko qofa irratti walii galuu dadhabnee aslii naaf fiddan malee kaarruu isaa laalaa malee dubbachuu hin danda'u waan takkatti sana oddeen na dhowaa jirti jettee turte. Waan takkatti sana amma nutti himi. Eega aslii amma na jaalattee kana befaara waan gaafatta. Waggaa tokko wal jala jennee na jaalateera. Hinima dhaga'i tamaam hinima dhaga'i. Ati gabaabumatti jaarsa qabda waan qabdu jaarsa qabda waan qabdu. Achi Tamam namni gizee simmeetaawii ta'e akka namni sun dhufuufi waan hin jedhin waan hin godhin hunda godhe jedha. Waan hin jedhin hunda jedha. Taane waan hin hunda ta'e jedha beekta. Dhugaa. Ani dhage jaalalaaf si kabaju jira asli keessan kutin lakki taa'e taa'e wallahi taa'e. Tamam jira rogaa jira maal ol taree asila kitiin na yaabbatu. Keenya badamma duuba numa godhu adi damma duuba Maariya egzaatiin aan jettee barreessu wallahi akka waan ati onneetii tana keessa jirtu akka waan bubaatee tana jala jiru akka waan afur keessa. Maariya jira san iskiriishuut godhi nu garsiisi viidiyoo bani. Doktori guddaan akkamitti Maariya nama jira. Koko laazima namni fakkeenyaaf ani si wajji yoo haasa'e si wajji yoo waatee laazima viidiyoo gabbaasee mirkaneessuu qaba aslii boonaa waan fi. Wallahi seena. Kan si jana jare keessa si jana jare screenshot goota yoo amma ergisiifte fiidaa si ergasi fuudha jaarsi kellee yoo fedhe harree haa fuudhu. Si jaaladhee waa'ee dhagee. Ana tameen nama bareetii biyyaa kiyya hin beeka jedhu takka jedhu. Ana ijoolleen miidiyaa karaa na beekan akkasuma. Yoo atummaadhaan yenee maal. Anuuti beeka ijoollee ragaa naaf fidin anuuti beeka. Baasi kan dhugaatti kun amma as baasi. Bas video screenshot wanna rokai. Inkaya. Maaki galchimee doktor.